dhufne oduu fi odeeffannoo maal odeeffattu maaltu odeeffamu kunooti dhufnee jirra. Jalqaba irratti ka isiniin geennu jechuudha. Oromoon akka itti ba'an malee akka itti galan hin beeku jedhee mammaaka. Kanaaf nullee ba'a keenya beeyna malee gala keenya hin beeynu jechuudha. Kana kan jechuu barbaadeef nama 70tu yeroo tokkotti balaa konkolaataatti dhumate. Gadda akkanatti onnee nama cabsu dhagawuu caalaa wanti ulfaatu hin jiru. Ta'iin kun kan ta'e Itoophiyaa naannoo Sidaamaa keessatti. Dubartii 68 fi dhiira 3tu ta'ii kanaan du'e. Kanaaf ta'iin kun ta'ii baay'ee onnee namaa cabsuudha. Maatii miidhamtoota kanaatiin Rabbiin obsa isinii haa kennu jenna. Ta'ii akkaan baay'ee nama cabsuudha jechuudha. Miidiyaaleen gurguddaan hundi isaanii yeroo ammaatti xiyyeeffannoo argatee kabareejii argatee irraa kan dubbatamaa jirudha jechuudha. Inni lammaffaan jechuudha oduun keenya inni lammaffaan waa'ee Jawaar Mohammad OMN wal qabatee dubbateedha jechuudha. Jawaar Mohammad hundeessaa OMN tuu isaa namni kamuyyuu ni beeka. Eebba yookaan immoo gurgurtaa kitaaba isaa akkaataa inni OMN irratti itti dubbatuu fi deeggarsa OMN'if akka inni godhu kan gaafate irratti garuu deebiin inni deebise ummata Oromoo biratti illee komii kaasee jira. Deeggartoota Jawaar Mohammad biratti illee komii kaasee jira jechuudha. Jecha inni jedhe keessa jechuudha miidiyaa bu'aa isinii hin qabne hin deeggarinaa. Yoo inni bu'aa isinii qabaate deeggara. Miidiyaan yeroo isaa wajjin deemuu qaba. Miidiyaan yeroo isaa wajjin yoo hin deemin kufuu isaa hin hafu. Miidiyaa kufaa jiru yookaan immoo dhaaba kufaa jiru kamuyyuu yeroo isaa ittiin dheeressina jedhee kan inni dubbate yoo ta'u, namootiin immoo yoo soofii keessa inni jiraate akkana hin jedhu. Ufii isaatii miidiyaa san keessaa waan ba'eef miidiyichi akka kufu barbaade jechuun Jawaar Mohammad qeeqaa jiru jechuudha. Dubbiin lammaffaan kana fakkaatti. Odeeffannoon lammaffaan kana fakkaatti. Gara odeeffannoo sadaffaatti yoo ta'u, odeeffannoon sadaffaan gara Tigraayitti nu geessiti. Maaltu ta'e jechuun keessan hin hafu. Naannoon Tigraay akkuma beekamu naannoo hoggaa lamaaf lola guddaa keessa turtee fi namoonni 600,000 dhiyaatan keessatti du'anii namoonni miliyoonaan lakkaa'aman biyya isaanii irraa itti baqatanidha. Amma immoo mudannoo addaatti mudate jechuudha. Joornaalistoota jechuudha yookaan immoo gaazexeessitoota nama 3tu tana buuteen isaanii dhabame. Gaazexeessitoonni kun qaama kamiin akka butame, eenyu akka isaan butanii fi eenyu akka ta'anillee haga ammaatti hin beekamu. Garuu immoo gaazexeessitoonni kunniin waa'ee saamicha warqii Tigraayin waliin wal qabatee addaan baasuuf garasitti akka deemantu himama. Qaama kamiin akka qabaman kan irraa hin dubbatamne yoo ta'u, televezyiiniin biyya sanii fi mootummaan yeroo Tigraay dhimmicha balaaleffatee jira. Gara oduu sadaffaatti yoo isin dabarsu, biyyi Burundii nagaa eegsisuu keessatti humna waraanatiin Soomaaliyaaf deeggarsa EU jalatti godhaa kan turte yeroo ammaa immoo keessaa of baasuu himama. Ergama kana keessaa of baasuu isiitiif wanti sababa ta'ee eerame tokkoffaan kanaan duratti loltoonni Burundii hedduun Somaaliyaa keessatti aarsaa kan taasisan yoo ta'u, aarsaa kanaadhaaf Somaaliyaan akka beekamtii hin kennintu himama. Akkasumallee immoo haala qoqqooddii waraanaa yookaan immoo loltoota bara 2025 akka isiif ifa hin ta'inii fi ammatti immoo loltoota 2,000 kan gaafatamte yoo taatu Burundiin keessatti hin hirmaatu jechuun
ifatti ibsitee jirti jechuudha. Somaaliyaan rakkoo irraa gara rakkootti seenaa kan jirtudha jechuudha. Kanaan duratti waraana yookaan immoo loltoota Itoophiyaa kan bara hedduuf nagaa Somaaliyaa eegsisaa turan na keessaa baasaa jettee Somaaliyaan kan labsite yoo ta'u, yeroo ammaatti immoo Burundiin as keessatti hin hirmaadhu ani keessaa uf baasee jira, wanti kun loogii uf keessaa qaba jechuun ibsitee jirti. Kun immoo AU African Union baay'ee yaaddessaa jira. Somaaliyaan illee rakkoo keessa seenaa jirti jechuudha. Nagataa ulfaadha.